Wanni calaqqisaa hundi daabaa miti. Rakkoon irra jirtu boruu dabarti. Gammachuun irra jirtu immoo boruu rakkoo jijjiiramti. Fagoo irraa ilaaltee siriibii bishaan hin seen hanga bira dhuftee jeteetiin gartu. Arraan tana seenaa ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe. Seenaa jaarsa hayyuutii fi ilmaan afranii. Seenaan tun dhuma isiitu booda isii isiniif galchuu ta'a. Jaarsa hayyuu tokkootu ilmaan afur qabaachuu ture. Ilmaan afran kun akka walirra guddaatiin jiraachaa turan. Kan quxisuutii fi qatti aanuu fi akkasumatti qatti aanuu fi hangafaa jiraachuu ture. Jaarsi kun ilmaan isaa walitti qabee sanduuqa afur isaan agarsiise. Sanduuqa afran keessattuu waa dhukeessee wanni sanduuqa afran keessatti dhokate hundinuu maqaatu gubbaa jira. Sanduuqni guyyaa ilmaan kiyya je'een banamuudhaaf hin taa'u gaafaan an addunyaa tanarraa deeme malee. Gaafaan an addunyaa tanarraa deeme namuu qooda keessan sanduuqa afran san keessa tokko tokkottiin isinii kaaye achi keessaa laallattanii qooda keessan fudhachuu dandeessan je'een. Hin turre jaarsichi hayyuun ni du'e. Hoggaan ni du'e. Abbaan isaanii osoo hin du'in dura dhaamsa dhaameefii jira. Yaa ilmaan kiyya. Gaafa waan sanduuqa san keessa jiraa agartan irratti wal dhabuu maltan. Jaarsa tokkootu jira hayyuudha. Ganda kanaati jira. Isa san bira dhaqaa. Isaatu waanii nanachi keessa isinii kaaye kana addaa isinii hiikuu danda'a. Hiika qabdi. Wanni inni nan kaayetun hundinuu hiika qabdi. Hiika waan sanii argachuudhaaf jaarsa hayyuu san bira dhaqaa je'een. Dubbii namaa ajaa'ibsiiftu. Hoggaanii fi abbaan isaanii du'e. Abbaa isaanii eega awwaallataniin booda. Abbaa isaanii eega awwaallatanii deebi'aniin booda sabbaranii garaa hidhatanii sanduuqa abbaan isaanii isaaniif dhaame san banuu jalqaban. Guddaan isaanii hoggaanii fi banu maqaa isaatii fi dhaalmaya isaa achi keessaa arkate laata dhiiroo maali dhaalmayni inni achi keessaa arkate sayfiidhaa fi alaabaa fi hamartii arkate hangaftichi isaanii kan duraa kan lammadaa ta'u dhiiroo maal argate kan lammadaa daaraa fi dhagaa arkate maqaa isaatii irra katabbiidha dubbiin nama ajaa'ibsiifti. Kasadaffaatitti dhufna. Kasadaffaa ammoo wanni inni arkate lafee. Lafeedha arkate. Quxisuu fi irraa boodatti dhufna. Ilmaan afran keessaa sanduuqa isaa hoggaa bane dahabaa fi meeta arkate. Kanarratti yeroo wal dhabuudhaaf ka'an dhaamsa abbaa isaanii yaadatan. Dhaamsa abbaa isaanii hoggaa yaadatan. Jaarsa inni dhaameef maqaadhaan wajjin isa bira dhaquudhaaf amna isaanii dhiyeeffatan. Amna jalqaban. Akkuma amna jalqabanii waa xiqqoo deemanitti jawwee xiqqishoo badduu takka arkan. Jawween tun afaan bantee isaanitti fiiti. Jawween xiqqoodha garuu ammoo jawwee haalaan summii qabdu. Daa'imtichi isaanii ka irra xiqqaadhaa jawwee tana dhahuudhaaf tattaaffii godhe fiige. Jawween isaan nyaachuu geessee garuu immoo fedhii Allahaatiin jalaa bahan. Ammallee deemicha isaanii itti fufan. Osoo deemaa jiranii gaala wahii argan. Gaalli kun dachii barahaa keessa jiraata. Garuu immoo hedduu gabbataadha. Hedduu nama ajaa'ibsiisa. Akka gartee gaala meeyiraa fi bishaan keessa jiraatuuti. Ni ajaa'iban. Ammallee xiqqoo deemanii dachii meeyiraa fi bishaanii fi magariisatti dhufan gaala huqqataa achi keessatti argan. Gaala huqqataa kanaas ni dinqisiifatan. Dubbiin achitti hin dhaabbanne. Deemicha isaaniitti itti fufan. Hoggaa deemicha itti fufan. Qurquraa habba lamatti dhufan yookaan muka gurguddaa habba lama. Ha shimbirri wahii jidduu muka lamaanii kana deemu. Shimbirtichi kun hoggaanii fi muka tokkorraa ka'ee
muka tokkorra qubate mukni inni irraa ka'e san ni goggoga. Mukni inni irra qubate immoo ni meera. Hoggaa muka kanarraa ka'ee muka kaanitti dabre mukni kaan ni jiidha. Kan irraa ka'e kun ni goggoga. Dubbii tanaatu hedduu isaan ajaa'ibsiise. Ammallee hin dhaabbanne ni deeman. Deemicha isaaniitti itti fufan. Hoggaanii fi magaalaatti deeman san dhaqan. Gandatti deeman san hoggaa dhaqan. Hulaa dhadhawan. Jaarsa wahii dullacha kan arriin fuula isaatii fi mataa isaa guuteetu hulaa irraa bane. Manni ebaluu asii jechuudhaan gaafatan. Lakki asii miti. An obboleessa isaa ka isarra xiqqaati. Hunnoo inni mana san galaa je'ee qubatti laateef jaarsi guddaan. Ni deeman. Hoggaanii fi deeman ni dhaqan. Hoggaanii fi dhaqan jaartii bareedduu fuulli isii ifu ta gammachuudhaan isaan simattee arkan. Jaartiin tun hoggaa isaan simattu ol neexee buna dhiyeessitee fi waan nyaatanis dhiyeessitee fi jaarsa isii hagasitti hirriibaa hin kaafne. Eeganaa abbaa mana isii hirriibaa kaafte. Hoggaa abbaa mana isii hirriibaa kaaftu abbaan mana isii isaanitti dhufe. Ni laalan ni ajaa'iban. Abbaan mana isii hoggaa dhufu kunoo gurbaa xiqqaa. Arris mataarraa hin qabu. Arris areedarraa hin qabu yoo waa xiqqishoo taate malee. Daranuu dubbii san caalaa obboleessa isaa ka isarra xiqqaa ka reefu isaan qaceelche san jaarsa guddaa reefu isaan qaceelche san jaarsi san obboleessa gurbaa hayyicha kanaati kan isarra xiqqaa ammoo jaarsi arrii qaba. Mataan isaa arriidha. Fuulli isaa arriidha. Fuulli isaa shobamee jira jaarsa san. Hoggaanii fi obboleessa isaa ka isarra guddaa kanatti dhufan obboleessi isaa kun xiqqaadha. Ni dinqisiifatan. Yaa shaykha alqabiila jedhaniin. Yaa hayyicha gandaa dubbiinuu ajaa'ibsiifteetu jira jedhaniin. Ozoonii fi haajaa teenya tasitti dhufneef sittiin himatin dura dubbiilee nu ajaa'ibsiifte takka sitti himna. Mee dubbii san nuu hiikii jedhaniin. Hoggaanii fi amnaaf manaa baanu. Akkuma xiqqoo yaanetti jawwee xiqqoo takka agarre. Jawwee san tafirdiitti jalaa baanee jedhaniin. Yaa ilmaan kiyya je'een jaarsichi hayyuun. Fitinaan xiqqoorraa eegalti. Xiqqoon isiilleen badduudha. Yaa shaykha ammallee jedhaniin. Yaa damiina gandaa. Ammallee akkuma waa xiqqoo yaanetti lafa goggoyduu lafa barahaa keessatti gaala tokko kan haalan gabbataa kan haalan bareedaa agarree jedhaniin. Yaa ilmaan kiyya mee isinii haa hiikuu jedheen. Gaalli bareedaan isin agartan kun akka nama waan rabbiin isaaf kenneetitti xumaaniinaa qabuuti. Akka nama waan qabutti galata galfatuuti jedheen fakkiin gaala sanii. Yaa sheekh ammallee akkuma xiqqoo yaanetti jedhaniin. Yaa damiinticha gandaa. Gaala tokko kan meeraa fi bishaan keessa jiru kan ammoo qallinni isaa akka waan du'u jiru agarree. Nama waan rabbiin isaa kennetti amanfannaa hin qabne namni akkasii fakkeenya akkasiiti isinii kennaa. Ammallee yaa sheekh yaa damiina gandaa dubbii tana caalaa nu ajaa'ibsiifteetu jira jedhaniin. Osoo yaanu qurquraa tokkotti dhufne. Qurquraa kana shimbira tokkotu gidduu deema. Shimbirri kun hoggaa qurquraa kanarraa ka'ee qurquraa kanarra qubate. Qurquraan inni irraa ka'e san ni goggoga. Qurquraan inni irra qubate san ammoo ni meera. Hoggusmatti meerii isaa bareeda. Ammallee hoggaa qurquraa kanarraa ka'e qurquraa kaanirra qubate kan irraa ka'e kun ni goggoga. Kan irra qubate san ammoo ni jiidha. Maali dubbiin tunoo jedhaniin. Yaa ilmaan kiyya je'een. Fakkiin nama akkasii je'een akka nama jaartii lama qabuuti. Hoggaanii fi jaartii tana bira dhaqe jaartiin tun irraa gammaddee taanitti aarti. Hoggaa kana bira dhaqe taantutti aaraa tanaatutti gammada. Akka waan nama jaartii lama qabuuti. Namni jaartii lama qabu nama akkasiiti je'ee hiikanneef. Ammallee yaa damiina gandaa jedhanii. Dubbii tana caalaa nu ajaa'ibsiifteetu jira. Hoggaanii fi magaalaa dura as seennu
mana obboleessa kee xixiqqaa dhayneeti obboleessa kee xiqqaa hoggaanii fi hulaatti dhodhoynu jaarsa guddaa mataan arrii qafuulli shubame isaatu hulaan irraa bane jedhaniin. Ati immoo isarra guddaa maali sababni yookaanuu isa gartee ati irra guddaa kan akkanatti dulloomsee ati haga ammaa kanaa gartee kunoo shabaaba xiqqaa bareedaa kanas godhee jedhaniiti gaafatan. Hayyichi gandaa isaan laalee seeqqatee kuflee deebisee yaa ilmaan kiyya je'een obboleessa kiyya kanarra xiqqaa jaartiidha qaba. Jaartiin isaa hogguu itti alaanan jaartiin isaa hogguu isa komatti arrabni si arraba oowwaadha gandirraa naamusan qabu mana keessaahi arrabni jaartii isa dulloomsee je'een. Meenuu fi mii ja'aniin ammallee waan ati si dulloomsuu dhabee ati isarra guddaa umrii teetan akkana bareecheessa kaaye. Yeroo kana je'een hayyichi gandaa yaa ilmaan kiyya mee na dhageeyaa ani jaartiidhaan qaba akkuma reefu gartan osoo nan hirriiba jiruu hirriibaa osoo nan kaasin waan isin barbaaddan waan isin feetan isiniif gootee fuula nagayaatiin isin qunnamte jaartiin tiyya mana keessatti arrabaan nan daddarbitu jaartiin tiyya hoggaa ala gabbaates naamusa qabdi namni jaartii gaarii manaa qabu hin dulloomuu je'ee hayyichi gandaa isaaniif hiike. Amma karaa dubbii dhufanitti dabaran. Karaa dubbii dhufaniifitti hoggaa dabaran. Yaa hayyicha gandaa abbaan keenya hayyuu gandaati ture damiina gandaati ture yookaanuu itti gaafatamaa ganda sanii isaatu bulchuu ture. Dhaalmee wahiitii nuu kaaye dhaalmee kana keessatti waraqaa katabee maqaa keenya achi keessa kaaye. Dhaalmee kana hoggaanii fi agartan dhaalmee kanarratti wal dhabuun ooltanii gaafa dhaalmee kanarratti wal dhabdan hayyuu ebaluutit jira isa san bira dhaqaa je'eeti sinuu dhaamee jedhaniin dubu. Yeroo kana mee maali dhaalmeenii abbaan keessan isiniif kaaye je'een. Ka irra guddaatii himeef dhaalmeenii abbaan keenya sanduuqa keessatti nuuf kaaye anaatu hangafa dura siif haa himu je'een. Ani hamartii fi alaabaa akkasumatti sayfiidhaan harkadhee je'een. Ati abbaan kee waan sadeen kanachi sii kaayeef ati damiina gandaati taata. Hundi gandaatu si jalatti buluu qaban. Bakkattoo alaabaan jirtu bulchaatu jira sayfii fi hamartiinis bakka jirtu bulchaatu jira. Ati bulchaa gandaati je'een ni gammade. Kanala keenyaa taatanii laayik gootanii sheer gootanii obboleeyyan keessan biraan ga'uun dagatinaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.